Ilmaan Oromoo na jalaa cite intarneetiitu citee intarneetiin deeffadhe addan irratti I don't know. Hincitee namoonni baay'een nu dhaggeeffataa turanii hincitee intarneetiitu na jalaa citee amma deebi'eera. Baalee roobees asirra ture namoota baay'eet asirra turanii garuu na jalaa citee intarneetii citee itti deebiseera waa'ee security, waa'ee safety, waa'ee summii, waa'ee maaloo kana odeessaa turre achumaan nu jalaa cite. Namooti baay'eetu ture danarraa nu jalaa citee I'm sorry baay'een apologize godha. Amma sheerii gochuu dandeessu. Namni yaada qabdanis himuu dandeessu. Mee asitti nama waama. Mee sheer godhaame. Ammuma cite nu jalaa cite. Nu jalaa cite. Intarneetiitu na jalaa cite jirana. Okay. Harun kottu. Harun video kee wal qixxeessi. Si ergeen ture hin dide. Video kee dide natti fakkaata. Eeyyee yaada bareedaa ture dhugaadhaa hin cite. Maaligaa nuyi hatattamaan waliin ga'uu barbaanne hamma danda'ame ijoolleetti dhaamuu barbaanne muuxannoo kanaan dura qabnurraa uummanni Habashaa kuni waan baay'ee isin gaddisiisu nama tokkotu yeroo hundumaa sammuu kootti na dhufa. Baay'ee kanan gaddu yeroo hundumaa kan hin jaalladhu tokko nama isaan hospitaala gashanii ilmaan Habashaadhaa keessumatti Jabanaa Haayilasillaasee kan isaan hospitaala ciibsanii si dhukkuba dhaqii ciiseedhanii lakki jaarsiitu maddidanii dhaqanii ciibsanii summii waraananii ajjeesan. Jeneraal Daawit Abdii namni beektan Jabanaa Jeneraal Taaddasee fa'aa. Jarri kuni nama baay'ee fixan summiidhaan. Nama baay'ee nama hammana hin jedhamne summiidhaan nu jalaa fixan. Jeneraal Daawitiin baay'ee waan beekanii fi dhaqanii summiidhaan fixan. Amma kuni irriba na dhowwee dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee keenyas kana godhu kan jedhu mataatti na dhufe. Haaruun singasha ammas viidiyoo kee kana qajeeshadhu. Haaruun viidiyoo keetu neetwoorkii rakkina qabda natti fakkaata. Si gaafadheera si'a baay'ee. Haaruun maal ta'e ijoollee neetwoorkii keetu rakkina qaba natti fakkaata. Haaruun yaalaa jira neetwoorkiin kee kun rakkina qaba. Addana na biraa rakkina hin qabu amma qajeesheera neetwoorkii. Kanaafanii si'a baay'ee waa'ee summii waa'ee ijoollee naamusa of eeggannoo barbaachisu attamitti of eeggannoo nama barbaachisaa isa jedhu kana kanarratti haasa'aa turre Baalee roobees asirra ture namoota baay'ee ture irratti haasa'aa turanii haasaa bareedaa ture gargar nu jalaa cite akka hin taanetti nu jalaa cite. Kanaafi mee warri sagaleen hin dhaga'amaa? Sagal naa katabaa mee? Sagal naa katabaa namni sagalee dhageessan. Hin dhaga'amaa sagalee laata? Hin dhageessu sagalee. Oh, Daraje, thank you. Galatoome abboo. Eeyyee. Galatoome. Hin dhaga'ama taanaan egaa waa'ee dhumti kun baay'ee nama sodaachisaa haalli ijoolleen itti qophaa'aa jirtu. Karaa koo wanti natti dhaga'amaa jiru yeroon viidiyoo garaagaraa ilaalu yeroon oduu garaagaraa dhaqee caqasu yeroon intarneetii soqu
qophiin barbaadamu godhamaa hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf qophiin barbaadamu godhamaa hin jiru. Waa'een security itti yaadamne, waa'een security ijoollee keenyaatti yaadamne. Kanaaf ani baay'ee sammuu na tuqee baay'ee yaaddoo guddaa waan natti umeefaniin dafeetaniin manatti galeetan viidiyoo kana jalbultii kana viidiyoon kun hadarbu namni dhaggeeffatu namni walitti dabarsu iyya dabarsisa jedhan isa durii yaadattu isa yeroo bokkaan roobuu didu gaararratti baanee iyyinu akkas iyyinee walitti dabarsine ijoolleen of eeggannoo gochuu dandeessi. Har'a galgala agartaniitti yoo ta'e gullallee biyya tufaa munaa keessattitu alaabaa adda bilisummaa Oromoo fuutee ilmaanni Habashaadha. Baandiraa jechuun baandiraa isa kana jettee fudhattee fiitti yaalmaan Oromoo. Jarri kun ammuma nu jalqaban. Kanaaf of eeggannoon godhamuun irra jiru ammaa kaasee itti yaaduu qabdu. Baay'isanii of eeggannoo godhachuu qabdu. Maaliifan irra deddeebi'a beektu kuni akka inni ergaan kuni isin bira ga'udha. Kan biraan ilaa nama nabdatina yaa Oromoo. Nama tokko nabdati. Wal malee waa tokko hin qabdan. Wal malee nama tokko hin qabdan. Isin duwwaatu wal gargaaruu danda'a. Isin duwwaatu wal bira dhaabachuu danda'a. Naman ilaalina. Gara namaan ilaalina. Gara keessan duwwaa ilaala. Ofii keessan ilaala. Ofii keessan ilaala. Walii keessan to'adhaa. Naamusa godhadhaa. Namni isinii yaadu hin jiru. Kanaaf hamma dandeessanitti naamusa keessan eeggadhaa, waan nyaattan eeggadhaa, kanan isinitti himuu barbaade har'a. Kanaaf of eeggannoo isin gootanii isin dargaggoon seenaa waan baay'ee beektu intarneetiidhaan walitti dabarsuu dandeessu. Hoduu daddaftanii waliin ga'uu dandeessu. Waan biyya keessatti deemaa jiru, waan Harargee keessatti ta'aa jiru har'a dhageessaniittu kaleessa Harargeetti maaltu ta'e, Boorana keessatti maaltu ta'e, Wallagga keessatti maaltu ta'e, Arsii keessatti, Baalee keessatti maaltu ta'e daddafaati. Akkuma yeroo sana adaraa yaa ijoollee adaraa walitti daddabarsaa. Of eeggannoo immoo guddaa godha. Haaruun Qaasiim ammas si erge. Haaruun telefoona kee kanatu rakkisaadha. I don't know waan isaa. Argatteetta Haaruun? Okay. Walabummaa Oromiyaan ilaalamu. Okay. Walabummaa Oromiyaa kaameraan keen hojjetu jedha. Okay. Koi. Kan Haaruun hin hojjetu neetwoorkiitiin hojjetu. Neetwoorkii rakkina qaba. Okay. Walabummaa Oromiyaa kottu. Atama bo? Halo? Sagaleen keen dhagaa amma reefu dhagaa malaa kunu. Amma dhagaa miti. Haaruuniin yaaleen dadhabe inni dadhabe yaa Haaruun. Yaa waanita tarii foolooyii keessan miti. Oh akkasii. Maali gaanii dargaggeessas miti baay'een qabu. Nama baay'een qabu. Mee maal jetta ilma koo ijoolleen kun akka isheen miidhamtu akka isheen wayi irra ga'u baay'ee garaana nyaatti ijoolleen kun baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf gammachuudhaaf deemnee immoo balaa isa dhufu immoo tilmaamuun barbaachisaadha. Ilaa kanan nu ragaa yaa ijoollee of eeggadhaa beeloftanii mana namaa naqinaa utaaltanii mana xajjii lixinaa mana farsoodhaan lixinaa ilaa dheebonne jettanii mana namaatti gortanii achumaan du'a akka hin banne isa jedhu baay'ina yaaddeesse edallee utuu hin rafin hin bule dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafani daddafee intini maal yaada qabdate kanarratti? Yaanni nani qabu yaaduma obboleewwan koo jechaa turanidha. Waa'ee afaanii kana gubbaarratti uummanni keenya hundumtuu bahaadhiyatti kaabaa kibbatti kana dura rakkoon kun akka dhufu naannoo Finfinnee kana keessatti uummanni kun akka dhokatee uummati keenya rukutu dubbachaa turre ammas wanni irra deebinee walii dhaabnu Oromoota naannoo Finfinnee keessatti argaman ijoollee laga Xaafoo, laga Daadhii, Sabbata, Sulultaa bakka adda addaatti warri argaman kun hundi isaaniitu yeroo ammaa kana keessatti uummata keenya kan lafa fagoo irraa dhufu simachuu qabu. Akka isaan hin miidhamne karaa waan hin beekneef afaan waan hin beekneef
rakkoo gurguddaatu uumamuu qaba. Namoonni bakka bulan, bakka oolan, bakka nyaatan mana Oromooti nyaachuu qabu, mana Oromooti dhuguu qabu. Bittaa fi gurgurtaan Oromoo jidduutti deemuu qaba. Balaan amma dhufu kana wal to'achuu barbaachisa. Ijoolleen gama hundarraa wal gurmeessanii yeroo dhufan namoota nagaa eegan ijoollee keessattuu naannoo adda addaa keessatti ijoolleen karaatee baratan komaandoo warri ta'an ni jiru. Ijoollee akkasii of fuuldura oofanii ijoolleen akkasii dura bu'aadhaan uummata kana eeguu qabu. Yeroo rakkoon akkasii uumamu karaa seera qabeessa ta'een otoo namni namarratti hin beekin jaroota kana ofirraa dhorkuun akka danda'amu kanadha kanan ibsu jechuudha. Kanatti aansee wanti amma dhufaa jiru kun balaan amma deemaa jiru kun balaa Oromummaa qofa waa'ee naannoo Finfinnee qofa otoo hin taane waa'ee uummata Oromoo sabaaf sablammii hunda laallatu. Alaabaa kana yoo laaltanii alaabaan isaan dheengadda gaafa dibaa turanii namni keenya hin dubbanne obsaan seera eeguudhaan naamusa qabaachuudhaan ilma aadaa qabuu fi amantii qabu ta'uudhaan uummanni keenya gaafa isaan gabbahanii amma Adaamatti alaabaa isaanii diriirfatan hin dubbanne naamusaan calluma jedhan jechuudha. Har'a uummanni kun seera dhablee ta'uu isaanii yaada keessan hin kennattan yaadni keessan hin kabajamu yaada keenya malee alaabaan keessan hin kabajamu alaabaa keenya malee amantiin keessan hin kabajamu amantii keenya malee nu jalatti jilbiiffadhaa waan nuti isiniin jenne fudhadhaa isa jedhamu. Kanaaf Oromoon bara meeqa guutuu bara 5 guutuu du'aa ture ajjeefamaa ture. Kanaaf ammas dhaamsi koo guddaan uummanni keenya quba wal qabaachuu qaba. Baadiyyaarraa uummanni keenya ka'ee dhimma kana gubbaa irratti hirmaannaa gochuu qaba. Farda isaadhaan shimala isaadhaan magaalaa sana keessa deemee to'achuu qaba. Yeroo hedduu uummanni kun gabbahanii uummanni Oromoo magaalaa kana keessatti yoo rakkina tokko uume nu jalaa bahuu hin danda'anii lafa itti dhiyeessanii qabu. Nuti lafa itti dhiyeessinu uummanni keenya baadiyyaa dhaabbahee uummata kanaaf birmachuu qaba. Ijoollee kana bira dhaabbachuu qaba. Kanatti uummata sanattu rakkoo irra bu'a malee nuyi miti. Nuyi abbaa biyyaati. Nuyi abbaa qabsooti. Sabaaf sablammii tokko magaalaa Oromiyaa bahaa fi dhiya keessatti abbootiin qabeenyaa Amaaraa otoo hin tuqamin, kan Tigree otoo hin tuqamin, kan saba kamiyyuu otoo hin tuqamin qabsoon geggeeffamaa ture. Har'a garuu karaa nagaatiin dirree siyaasaa dirree dimokiraasii banameera eeggii jedhame dimokiraasiin Oromoodhaaf ammallee biyya sana keessatti dukkanadha jechuudha. Filannoo as deebi'umullee of qopheessuu qabna. Isa kanarratti ilaallee barnoota nuu ta'uu qaba. Qawwee qabaachuu qabna. Waraana keenya ijaaruu qabna. Kanarratti uummanni keenya walii galuu qaba. Afaan wal deebi'uu otoo hin taane tokkummaa isaatiin akkuma kanaan dura gochaa turetti wal jala hiriiree namoonni abbootiin qabsoo abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa dhimma kana gubbaa irratti uummata keenya jala hiriirsuu qabu. Jaarmiyaa siyaasaa kamiiniyyuu otoo waliin qoodin otoo abalu akkana otoo waliin hin jedhin dhimma amma jiru kana qofa irratti xiyyeeffannee dhimma mirga hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf Finfinneen handhuura Oromoo taatee argamuu qabdi. Finfinnee irratti ilmaan Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbatu irratti awwaalamee sababii Finfinneetiin Wallagga lixaa keessaa du'anii, Walloo keessaa du'anii, Jimma keessaa Oromiyaa kutaa 11 keessaa namni lubbuu isaan kennine hin jiru. Isa kanaaf dhimmi Finfinnee dhimma uummata Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya tokkummaa isaatiin ka'ee waan kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Wantoonni kun immoo waan akka salphaatti yookaan qoosaadhaan bira darbinuu miti. Akkan odeeffannoo qabutti gara konkolaataa 5 kan ta'u Amboorraa ka'eera. Bakka adda addaarraa uummanni keenya karaa Adaamaatis ol deemaa jira. Karaa ammumayyuu galgala kana Buraayyuurraa ijoolleen birmatanii jiru. Egaa wanni deemu kun nagaa keenya booressuudhaaf, qabsoo keenya jeequudhaaf, Oromoon akkas nu godha jechuudhaaf himannaadhaaf kan isaan kana gochaa jiran. Nuti immoo siyaasadhaan uummata kana dura aanuu qabna. Isaan dura fageessinee ilaaluu qabna. Kanaafuu uummanni keenya tasgabbaahee sirnaan simannaa godhu bakka hundatti wal tajaajilee wal baatee duraa fi fuuldura otoo nama ofii jabaa ofii maanguddoo ofii ijoollee hammatanii wal duraa duuba deemuudhaan wal hoogganuudhaan akka isaan deeman barbaanna. Akka isaan faffaca'anii deeman hin barbaannu. Namoonni keenya faffaca'anii jennaan
rukutaniitu hoteela keessa seenu. Hoteela kana keessa jiraatatti fakkaata namni keenya dhaqee hoteela san yoo balaa irra buuse Oromootu akkas godha jedhanii dubbachuudhaaf deemu. Isaan hin beekna siistamii isaan godhan rukutaniitu fiigu. Mana namaa seenu mana kana keessa jiraata jedhanii Oromoon dhaqee yoo achirratti balaa buuse mana sana keessa hin jiraatan. Mana namaa akkas godhe Oromoon jedhanii boru nu humachuuf deemu. Kanaafuu of eeggannoo gurguddaa barbaachisa. Bilchinaan deemuu barbaachisa. Sammuu bal'inaan deemuu barbaachisa. Deebisanii humna furgaatuu ta'e qeerroo humna furgaatuu humna waa to'atu warra qaruuxee bobbaasanii ijoollee keessa magaalaa kana keessa to'achuu qaba Oromoon. Isa kanaafi yoo qaruuxee qabaanne eessa jira rakkoon eessarraan jira otoo isaan waa tokko hin godhin dhaqnee harka isaanii hin qabne to'annoo jalatti isaan galchina jechuudha. Kanaafuu dhimmi amma deemaa jiru dhimma qaruuxeedhaan wal qabatee qaruuxeen baay'ee barbaachisaadha. Namoonni waan kana afaan Amaaraa warra dubbatan Oromoon Finfinnee keessa jiru. Uummanni keenya kan afaan Oromoo hin beekne warri sun immoo warra sanaaf gaachana ta'anii qaruuxee ta'anii ila warri kun balaa buusuudhaaf deemu. Iddoo akkasitti qophaa'aa jiru. Kanaafuu Oromoon of eeggadhaa isa jedhu ijoolleen keenya wal ijaaruu qabu kan jedhu qaba. Kanarratti informeeshinii bilbilaan wal to'achuu qeerroon kallattii arfan irraa dhufan kan Wallagga irraa dhufan ijoolleen keenya amma miilan deemaa jiru. Dadhabanii dhufaa jiru. Mana nyaataa keessatti summii naqanii ijoollee keenya nyaachisuu danda'u. Isa kana bakka deeman hundatti of eeggannoo gochuu barbaachisa. Ijoolleen Oromoo hundinuu dhimmi kun bishaan dhugaatii irratti lafa hin beeknee fi nama hin beekne irraa dhuguun barbaachisaa miti. Isa kana immoo warra ijoollee keenya qofa otoo hin taane hooggantoonni siyaasaa daasporaan Oromoo hundinuu warri gale kun of eeggannoo gochuu qaba. Maaliif uummanni kun karaa hedduudhaan nutti fayyadama. Baay'ina keenya beekaa, jabina keenya beekaa. Isa karaa kanaan nu miidhuu danda'u waan ta'eef uummanni Oromoo waan kana gubbaa irratti wal to'atee walitti himee wal dhagahee wal jala deemuu qaba. Kanaafuu rakkoon amma deemaa jiru kun rakkoo filannoo irratti nu mudachuudhaa deemu waan ta'eef Finfinneen qulqullaa'uu qabdi. Finfinneen kan Oromooti. Ilmaan Oromoo achi jiran kan magaalaa sana keessa hojjettoonni mootummaa warri walabum hincitte walabuma amma nan dhaga'ama. amma dhaga'amte. Yaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee keessatti argamanii fi bakka adda addaatti argaman dhimma kana gubbaa irratti hirmaatanii uummata isaanii keessummeessuu, simachuu, karaa agarsiisuu kana gubbaa irratti baay'ee barbaachisaadha. Isa kanaafiyyuu dhaamsi ani qabu kana fakkaata. Isinis hojii gaarii hojjechaa jirtu. Uummata keenya bahaadhiyaa kaabaa kibba jiru hundayyuu seensisaatii yaada isaanii haa dhageessanii warri as keessatti dhaga'an immoo sheerii godhanii bilbilanii barreeffamaan gara vaayiberiitiin gara wasaappitiin namoota dhufaa jiraniif dhaamsa kana akka dhaaman asuma irratti dhaggeeffannee deemuu qofa otoo hin taane lubbuun nama keenya akka hin baane. Qabsoo uummanni Oromoo bara dheeraa irratti dhumee uummanni keenya dubartiin ulfi irratti ajjeefamtee daa'imni waggaa 2 irratti ajjeefame akka galma ga'uuf wantoota kanarratti hojjechuu qabna. Kanuman jechuu barbaadaa naaf eeruu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Mucaa boonsaa Oromiyaa jedhu kanallee galchaadha. Nama baay'ee cimaadha. Baay'isiin jechaa jira waan maal galchaa jettaree noo baasi kana as keessaa jedha. Tole galatoomi ilma koo baay'ee si galateeffannaa. Ani immoo afaan Amaaraatiin waa dubbachuun barbaada. Keessumatti namoota kanaan dura wal'aansoorra nu wajjin turan. Keessumatti warra akka Sidaamaa, warra akka amma warra Sidaamaa tokko nan argadana keessatti isaaniifis dhaamsa gochuutu nurra jira. Gurra qeensanii nu dhaggeeffataa jiru. Afaan Oromoo immoo dhaga'ani. Ijoolleen Walaayitaas jiru. Isaaniifis dhaamsa gochuutu nurra jira afaan Amaaraatiin. Yaa gaariidha. Gaariidha. Afaan Amaaraatiin daqiiqaa tokko dubbadha. ቱር እንደምን ይሄን ነገር እየሰማችሁ ያላችሁት በተለይም የሲዳማ ልጆች፣ የወላይታ ልጆች፣ የከምባታ፣ የሃዲያ፣ የሶማሌ ልጆች እና ሌሎችም የጉራጌ ልጆች በተለይም የስልጤ ጓዶች
በሙሉ በጣም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። የሆነ ሆኖ ታስታውሱ እንደሆነ ከናንተ ጋር ብዙ ትግል አልፈናል። በተለይም የሲዳማ ልጆች ብዙ ትግል አልፈናል። እስከ መጨረሻው የህይወት መስዋዕት ታስታውሳላችሁ እንደ ተቋደሰን በተለይ ደርግ ጽሕፈት ቤት ውስጥ ወላይታ ልጆች ታስታውሳላችሁ። ያለብነውን ጎዳና ሁሉ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። ዛሬ ኦሮሞ በዚህ ሲደርስ በዚህ ደረጃ ኦሮሞ ሲደርስና ኦኔግ ሀገር ሲገባ ይሄ ጉዳይ የኛ ብቻ አይደለም፣ የናንተም ነው። የናንተም ትግል ነው። የናንተም መስዋዕትነት ነው። የናንተ መስዋዕትነት የነ ሰሎሞን ዋዳ የነ ጸሎቴ የነ ፍኖቴ የነሱ መስዋዕትነት የነ ኃይለ ማርያም ከሲዳማ ደርግ የገደለው የናንተ ትግል ነው። ከኛ ጋራ ስላበራችሁ በዛን ጊዜ በዛ ወቅት በጣም ክፉ ዘመን ከኛ ጋር ሆናችሁ ስትቆሙ እንደነበረ እናውቃለን። አሁንም ከኛ ጋር እንዳላችሁ እናውቃለን። ይሄ ትግል የናንተም ትግል ነው። ይሄ ፍሬ የናንተም ፍሬ ነው። ይሄ ፍሬ የተገኘው በእናንተም ደም ነው፣ በእናንተም ትግል ነው። ስለዚህ በዚህ በሚመጡት ቀናቶች ከኛ ጋር እንድትቋደሱ ከኛ ጋር እንድትካፈሉ ችግሩንም ደስታውንም ከኛ ጋር እንድትካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። በዚህ ትግል እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር እንደምትቆሙ በእኛ በፌደራሊዝም ላይ የተዘነዘረ መሰንዘር ላይ ያለው አደጋ አንቀጽ 39 እናወጣለን ከእንትን ውስጥ ከኮንስቲቱሽን ውስጥ ታስታውሳላችሁ። ያ እንዴት እዛ ላይ እንዴት እንደተቀመጠ ምን ያህል ትግል እንደፈጀ ምን ያህል ደም እንደፈሰሰለት ይሄ ሁሉ ፕላን እየወጣልን ነው ከኛ ጀርባ። ስለዚህ ለዚህ ትግል ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላችሁ ስለነበራችሁም ከኛ ጋር እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በእናንተም ትግል ከመጀመሪያ ጀምረን ከእናንተ ጋር እንደቆም አሁንም እንቆማለን። እስከ መጨረሻ ድረስ የኛ ልጆች ይቆማሉ። ይሄን እንድታውቁ ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። አቲፊቴ ተነጥበካ ተማማ አፋና ማራደ እንደሳይ ያን እንደንዳ በጣም እነሱ ባሉት ላይ ትንሽ ነገር የሚጨምረው ነገር ይሄ አንቀጽ 39 መሰረዝ አለበት የሚለው ይሄንን ወንድሜ ቦንሳ ኦሮሚያ በደንብ አድርጎ ያብራራል። ስለዚህ እኔ ለሱ ለቅለታለሁ። ባሌ ሮቤ አለ ባሌ አርሰናል ጎባና ቦንሳ ኦሮሚያ ገዳ ሁንዴ የሚሉት ልጆች አስገባቸው። በጣም ጎበዞች ልጆች ናቸው። አመሰግናለሁ። የኔ ፋንታ ቦንሳ ኦሮሚያ ይናገር። አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጡኝ። ኦኬ ቶሊጋ ቦንሳ ሴኒጋ ሰላም ኖት። እንኳን በሰላም ዳግም ድጋሜ መጡ። በጣም አሪፍ ያ ረኪነሳቱ ኢንተርኔቲቱ ጭቴ አደና ኢብሳቱ በዴ ዋን ቶኮ ተኤ ኢንተርኔቲን ጭቴ ናኒ ዋይፋይን ኮስ አቹመረቲ ዳባቴ አመሰ ወልቂጤሴኒ ኢtti deebi'e ሼር ጎዳ ጀሪሜ ijoollee warra si jala jiraniinis ሼር እያረጋችሁ ልጆች ማለት እኔ አሁን እዚህ ላይ የምናገረው ነገር ስፔሻሊ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ነው። ለብሔር ብሔረሰብ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። ብሔር ብሔረሰቦች እንደኛው የተጨቆናችሁ ማን ይሰማል? ድምጼ ያስተጋባል? አዎ ይሰማል። በእርግጥ ድጋሜ ሳውንድ እየሰማው ነውና ብሔር ብሔረሰቦች እንደኛው የተጨቆናችሁ ማንነታችሁ የተናደ ምንነታችሁ የጠፋ አይዴንቲቲያችሁ ጠፍቶ የአንድ ብሔር የበላይነት እንድትጎናጸፉ መሬታችሁን የተቀማችሁ ማንነታችሁን የተቀማችሁ ባሪያ የተባላችሁ ሻንቅላ የተባላችሁ በምድራችሁ ላይ ያ እስከ መጨረሻ ሊያበቃ የብሔር ብሔረሰብ ትግል ማለት ስፔሻሊ ኦሮሞ ህዝብ ባደረገው ትግል ዛሬ ነፃ ወጣችኋል። ስለዚህ
ጥቂት አሁን እንደምንሰማ እንደሆነ ጥቂት ከጋምቤላ ምን ይሁን ከጥቂት ብሔር ብሔረሰብ አስፋልት ላይ ስፔሻሊ ሌስትሮ ጠራጊዎችን ጥቂት በገንዘብ በመደለል በገንዘብ በመሸወድ ቄሮ ላይ በማሰማራት እንደሆኑ እየሰማን ነው። ከእንዲህ አይነት አሉ እንጭት ጉርባ ነጋምተም እነጋማ ሀዘይጋ አመጋሪ ያ ኦኬ ጥሪ ኦሮሞ የሚያደርግላችሁ ጥሪ ሰምታችሁ ዛሬ ይህንን የትግሉን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ደስታውንም ሀዘኑን እንድትካፈሉ ጥሪ እናቀርብላችኋለን። አዲስ አበባ የምትኖሩ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ የፌዴራል መቀመጫ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት። ነገም ትኖራላችሁ፣ ከነገ ወዲያም ትኖራላችሁ። ማንም የሚከለክላችሁ የለም። ምክንያቱም ግሎባላይዜሽን ነው። ታይሙ ሰው አውሮፓ ይኖራል፣ አሜሪካ ይኖራል፣ እንኳን እዛ የተወለደ ሰው ቀርቶ ማለት ነው። ይሄም በማወቅ ብሔር ብሔረሰብ ምንም እናንተን በማስፈራራት ሀገር ለቃችሁ ልትወጡ ነው፣ ባለ ሀገሮቹ መጡ፣ እናንተ ተነሱ ተዋጉ ብሎ እናንተን በማስፈራራት ላይ የተሰማሩ አሉባልታ ወሬዎችን አትስሙ። ይልቁን ኦሮሞ ለራሱ መሬት ላይ ስንት ዓመት ሙሉ 60 ዓመት ሙሉ እንደደቀቀ በትግል ጫካ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ቄሮ በአንድ ቀን ዝም የሚል አይደለም። ይሄን ማሰብ መቻል አለባችሁ። ወያኔን ጥይት ፊት ቆሞ የጣለ አሁን ትግሉ ይመለሳል ብሎ ማሰብ ትንሽ ሞኝነት ይመስለኛል። ስለዚህ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። እያንዳንዱ የትግሉ አጋር እንድትሆኑ አሁን በመስከረም 5 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ቅዳሜ ዕለት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይገባል። አመራሮቹ ጠቅላላ ከነሰራዊቱ የትግሉ አጋር ሆናችሁ ቄሮን ጎን ቆማችሁ እንድትቀበሉ ሀገራችሁ ነው። ስለዚህ ትግሉን አብራችሁ እንድትቀላቀሉ ነው። ቴንክ ዩ ላችሁ ፈልጋለሁ። እናንተም የተጨቆናችሁ በክልላችሁ እንድትኖሩ መብታችሁ ትላንት አሁን በዚህ በ27 ዓመት የጠየቃችሁትን ያገኛችሁትን መብት አውቆ ለማደብዘዝ እናንተ ምርጥ ኢትዮጵያኖች ምርጥኖች በማለት እናንተን በመሸወድ እንዳትደለሉ በማይሆን ነገር በማይታይ ነገር ተደልላችሁ እንደትላንት ማንነታችሁ ደብዝዞ ሻንቅላ እየተባላችሁ አስፋልት ላይ እንዳዞሩ እንዳይተፋባችሁ ብዬ ነው። ቴንክ ዩ ገለቶሚ ቦንሳ ገለቶሚ ጥሩ ተናግረሃል። በጣም ጥሩ ነው። ግን ለሌሎቹም እንደዚህ መልእክት አስተላልፍ። ይሄን ነገር ወደ ኋላ እንቀለብሳለን፣ ወደ ኋላ እንመልሳለን። የህልም እንጀራ ለመብላት የሚፈልጉት ጉም መጨበጥ የሚፈልጉት ይሄ የተነሳው ወደ ኋላ እንደማይመለስ ማወቅ ነበረባቸው። በምንም ተአምር ይሄ ነገር ወደ ኋላ እንደማይመለስ ኦሮሞ ተነስቷል። ኦሮሞ መብቱን አውቋል። ኦሮሞ ማንነቱን አረጋግጧል። ከዚህ በኋላ በጭራሽ በምንም ተአምር ወደ ኋላ እንደማይመለስ ማወቅ ነበረባቸው። ይሄ ከሞቱ በኋላ መፈራገጥ ለመላላጥ ከወደቁ በኋላ ከወደቁ በኋላ መፈራገጥ ለመላላጥ ይባላል። ለመላላጥ ካልሆነ በስተቀር ኦሮሞን እናንበረክካለን ብላችሁ ማሰባችሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ብዙ ሰዎች አይተዋል፣ ሞክረዋል። ለብዙ ዘመን ታግለናል። ይሄ ነገር ይቀጥላል። ወደ ኋላ ከዚህ በኋላ ኦሮሞን እንደ ድሮ ኦሮሞ ቆሞ እናንተ ስትበሉ ሻማ ይዞላችሁ ችቦ ይዞላችሁ ያ ነገር አለፈ። ያን ህልም እንጀራ ነው። ያ የህልም እንጀራ ነው። ይሄን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን የምታስቡ ከሆነ ዘመኑ አልፎባችኋል። በምንም ተአምር ይሄ አይገኝም ከዚህ በኋላ በምንም ተአምር። ይሄን በሙሉ ልቤ ላገረጋግጥላችሁ ነው ፈልገው። ስለዚህ እንዲያው ጸባያችሁን ብታሳምሩ በሰላም ከኦሮሞ ጋር ብትኖሩ ፍንፍኔ የኦሮሞ መሆኑን ማረጋገጥ ከዚህ ጭቅጭቅ አለማንሳት፣ ረብሻ አለማንሳት፣ ግርግር አለማንሳት እንዲያም በቅሎ እንትናዋን ቆረጠች ሲባል በኦሮምኛ ነው መሰለኝ ተረቱ እንትኑን አሳጠረች ገመዷን አሳጠረች ነው የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄን ነገር እንደዚህ አይነት ሙከራ
ለእናንተም ጥሩ አይደለም። ለዚህ ነው መምከር የፈለኩት። ስለዚህ ሌሎቹን ላስገባ እስኪ። ሀዊ ወለቡማ eenyu hawwii walabummaa kun? Hawwii walabummaa akkam jirta obbo Daani'el fayyaa keetii? Gaarii galata Waaqayyooti. Akkami? Jirra galanni isaan badinii baay'ee hojii gaariitti jirta. Waan kanaan turte iyyuudha reefuu eegaluun kee bade durii eegaluu qabda turte. Yaa galatoomii teekinooloojii kan hin dulloomne bara. Lakkiya. Haa ta'u baay'ee mata duree gaariidha kan dubbachaa jirtanii keessumaa waa'ee quxuqaa 39 yookaanis immoo article 39 kanarratti duula geggeessaa jiru. Yeroon kun egaa yerootti Oromoon waan kanarratti baay'ee dammaqee lolachuu qabudha jechuudha. Sababi isaan kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin xaba fakkeessanii baacoo fakkeessanii lola kanarratti geggeessaa jiru. Nuti yeroo nu nama hojjechuu qabnu maalidha jettanii yoo yaaddanii fi maaliif jibbame isa jedhudha. Article 39 kana maaliif jibban isa jedhu dura ilaalutu nurra jira. Sistemni amma kufe kuni mootummaan wayyaanee kuni waan bal'eesse baay'ee qaba. Isa wajjin wanti dhufe waan gaariin tokko jiraate garuu waa'ee article 39ti. Kana beekuu qabna jechuudha. Jara murree hubachuu danda'u. Wanti kuni seera biyya sanaa keessaa haqamee bade jechuun Oromootu eenyu caalaa miidhame jechuudha. Sababi isaa akkuma hundi keenya beeknu lafa kanarraa lafa Oromiyaa kanarraa lafee dugda biyya sanaa ta'ee kan biyya sana bulchu galiin hundumtuu Oromiyaa irraa dhufa kana beekuu danda'uu qabna. Amma ammaatti Oromiyaan biyya sanaa warqeedhaan, caatiidhaan, bunaan, dhagaa gati qabeessa yookaan imna baradi marbilisa jedhan kanaan ta'u midhaan adda addaan ta'u biyya kanaa jiraachistu malee Oromiyaan garuu waa tokkoyyuu keessaan fayyadamu. Daani'el kan sirriitti hubatamuu qaba. Sababi isaa sabni Oromoo hiyyeessaa. Biyya Oromoo keessa manni barnootaa bareedaan tokko hin jiru. Manni qorichaa bareedaan tokko ijaaramee hin jiru. Ba'aanis, lixaanis, kaabaanis, kibbaanis giddugaleessas yoo ilaalte Finfinneedhuma kana keessa malee ta'e jedhamee waggaa 27 kana keessatti Oromoo fi Oromiyaa xiqqeessuu irratti hojjetamaa bahe. Amma warri kaleessa humna dhabanii obbolooti isaanii warri kaan humna harkaa fudhatanii waggaa 27 dhiiga keenya xuuxaa ba'anii amma immoo deebisanii saggoon yaabbachuudhaa fi karaa isaan ittiin carraaqaa jiran keessaa inni tokko seera kana balleessuudha. Oromoon maal gochuu qabasa jedhuuni qabxii lama duwwaa dubbachuu barbaada. Ilaa waan tokko jira. Nuti yeroo baay'ee miraan adeemna. Miraan adeemna dhiifama naa godhaa. Dadhabbii keenyas walitti himuun barbaachisaadha. Yeroo tokko macaafa tokko irratti yeroo dubbisu maal jedhaa sabni gabroomee jedha. Dhiifama naa godhaa lafa dalagaan jira gatii ta'ee fi sagalee koo xiqqeessee dubbachuutu narra jiraata. Sabni gabroomee yeroo baay'ee miraan geggeeffama. Emotionalidha. Nuti yeroo gammannus celebration baay'isnaa, sirba baay'isnaa, utaaluu baay'isnaa, yeroo gaddinus immoo si'uma tokkoon boqonnu qaba. Amma yeroon ammaa baay'ee bareedaa fakkaata. Garuu qabsoo gurguddaan yerootti geggeeffamuu qabudha. Sirbuu kanas xiqqeessine seera kana tiksuu irratti Oromoon ammaa jalqabe. Right from the beginning, right from the start. Kana akka hin fudhanne sagalee isaa ol kaasee dubbachuu danda'u qaba. Karaa danda'e hundumaa. Yoo barbaachise hiriira nagaallee geggeessuudha. Seera kana nurraa fudhatan jechuun seera kana akka badu godhan jechuun amma ammaatti OPDOnis waa'ee article 39 gadi ba'anii defending godhin jiru. Honestly speaking, even gaafa gadi ba'anii dubbatan tokko jedhanii Itoophiyaa ulfina ishee duriitti deebisna jechuun glory maalii qabdi Itoophiyaan kana dura? Glorified kan ta'e. Hincitte dame. Hincitte. Okay. Can you hear me? Yeah. Ifama gidduutti bilbilatu na jeeqe. Eenyummaa tolaa ta'e bareedaa ta'e ulfina qabeessa ta'e as deebi'uu qabu isa kamime kan Itoophiyaan qabdu.
ammi murtaa'an jechuu danda'u. Nuuf garuu Oromoodhaaf garuu gilooriin inni Itoophiyaan ni durisinii nuufi salphina keenya ture. Yerootti afaan keenyatti qaanofnedha. Maqaa keenyatti nu qaanessanidha. Kanaaf gilooriin Itoophiyaan itti deebi'uu dandeessu hin jiru. Oromoon cichee mormachuu danda'uu qaba kan jedhudha. Kan biraa lolli guddaan yookaanis immoo falmii guddaan kan inni ka'uun irra jiru waa'ee Finfinnee irratti. Amma har'aatti even federalizimii kana keessatti Finfinneen akka kutaa Oromiyaa taate murtaa'ee hin jiru. Special zone yookaan liyyuu zone godina addaa jedhanii kaa'anii jiru. Yeroo ammaa kanatti Oromoon amma Oromiyaa jalatti Finfinneen galtutti falmachuu qaba, itti adeemuu qaba. Kana qofa miti. Nuti galii biyya keenyarraa ba'utti fayyadamuu danda'uu qabna. Please ilaalaa. Mee biyya Oromoo keessaa mana barnootaa yookaan mana qorichaa sabni kun itti fayyadamu jira hidhaati natti hima. Hin jiru tokko. Tokkitti isheetu hin jiru. Dhugaan isinitti hima. Bara 2012tti biyya keessan ture karaa Oromiyaa yoo adeemtanii fi diduu qabna isiniin jechuuf amma akkoo miidhaa keenyanis yaadachiisaa jira. Miidhaa ofii yoo yaadate namni itti cichee dida. Karaan Finfinneedhaan Wallaggatti geessu bara 2012 amma 2013 awwaara uffattanii qotiisa keessa baatanii hin citte. Dammeen citte. Oh, dammeen hin kutte ijoollee. Damme jirtaa? Damme hin cittee neetwoorkii isheetu gadheedha natti fakkaata. Neetwoorkii baay'een simannaa kuni dhuguma baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Isarrattis hojjechuun nurra jira. Waa'ee Finfinnee kanas kaasuutu nurra jira, haasa'uun nurra jira. Ilaa wanta irraanfanne tokko yaa ijoollee Oromoo. Mee dhaggeeffadhaa yaa ijoollee Oromoo. Sheer godhaa kana. Wanta irraanfanne tokko qeerrooni humna isaa isa guddaa, humna isaa isa taankiidhaa fi baazuqaa RPG dura dhaabatee humna isaa isa kana hundumaa moo'ee qaba. Humna isaa kanatu maratee taa'ee jira qeerroon. Amma Finfinneen kan keenya, kun kan keenya, sun kan keenya, kun kan keenya jennee inni haasofnu qeerrooni see tokkicha irree isaa gadi baasee jennaan ima dhumata kun hundumtu. Kanaafi qeerroon jabaachuu qaba. Qeerrooni yoo barbaade har'a mootummaan sun jilbeenfatee akka isa gaafas dura jilbeenfatee jilba isaatiin daa'imee eeyyee Finfinneen kan keessan kan biraammoo maal barbaaddu kana nuu godha kan biraammoo maal barbaaddu kana nuu godha sadarkaa sanaan ga'uu danda'a qeerroon. Waa takka malee tu dhiigin dhangala'in Finfinnee karaa arfaniin gixxim godhee cufe jechuu kooti. So kanaafi humna kana qaba qeerroon. Qeerroon humna isaa wallaale. Wallaaluun irra hin jiru. Nagaadhaan deemuun gaarii. Nagaadhaan wal gaafachuun gaarii. Nagaadhaan gaaffii ofii dhiyeeffachuun gaariidha. Nagaadhaan karaarra deemanii namatti dhiyaachuun gaarii. Garuu yoo didame garuu sana gadi fudhatta. Sana gadi fudhatta jechuudha. Kanaafitu qeerroon hin laaffanne malee. Qeerroon humna qaba. Humni isaa isa bira jira. Ilaa qeerroo dhiibanii Finfinnee kana shut down goosisuu barbaadaa jiru jarri kun. Mee waa tokkoon isinii kenna example tokko. Finfinneen kan keessa minettee Habashaan achi keessatti namnitee Nafxanyaan achi keessatti namnitee Finfinneen kan keessa miti yoo jette ayi rakkinni hin jiru jedhanii bishaanis nyaatas dhugaatiis maarrees irraa kutanii karaa cufan maal gooti Habashaan. Guyyaa lamatti jilba isheetiin daa'imti. Jilba isheetiin daa'imti. Warra akkasii miidiyaa irratti ba'anii bookkisan. Warra akkas maal irratti ba'anii bookkisan. Iddoon nun ga'iin jedhan. Iddoon qabnu. Iddoon nun ga'in warri bookkisan hundumtu ilaa
jilba lamaan daa'imuudhaaf taa'aa jiru. Jilba lamaan gad jedhanii daa'imu. Kana beekuu qaba ilmi Oromoo. Kana beekuu qaba qeerroon Oromoo. Kana beekuu qaba shamarreen Oromoo. Qarreen Oromoo kana beekuu qabdi. Kanaaf waan nu sodaachisu hin jiru. Fuuldurri keenya ifaadha. Yoo ija ittiin ilaallu qabaanneef, yoo ija ittiin ilaallu hin qabnu ta'e, humnuma isa qabnu iyyuu hin beeknu. Humna isa qabnu sana argisiifni qeerroon keenya Rabbi hagalatu gadi baatee itti agarsiifte qeerroon keenya. Itti agarsiiste humna keenya. Humna qeerroon qabu, humna Oromoon qabu, galaana ta'uusaa, galaanni kun si'a tokko afaan baneennaan Finfinnee dhiisii isa kan biraayyuu liqimsa. Kana hin beektu ilmaan Habashaa. Sammuu ishee dhiphoodha. Warra isaan kanatu ittiin taphataa jira. Maaloo jira natti hin bilbilinaa dhaggeeffadhaa. Yeroo xinnoo qabna. Namoonni galuu barbaadan baay'eedha. Nan gashaa. Kanaafi hin dhaabna kana xiqqoo ishee nama galuu barbaadu gasheetaniini. Eewni Sumayyaa Arsii mee galime. Yaa Sumayyaa kunoo gaa kottu intiniin keen hojjeta waan hin keen hojjetaa. Sumayyaa interneetiin keen hojjetu jechuudha laa. Ilaasi kan kee yaalaa jira hin dide. Kunoo hin dide. Mee qoyme kan biraan immoo yaala. Goljaa Gujii. Goljaa Gujii. Yoyyaa. Yoyyaa jenne maanguddicha. Aboo kan fayyaa. Jenni badhaan. Nagaa. Mee jedhi kaa waan kana irratti maal jetta? Naaf feeruu keetiif ulfaadhu wayyami. Jecha atuu ittiin tee jirta Finfinnee tana wanni tokko akka isii keessaa gadi hin baane akka isiitti ol hin seenne Oromoon dhoggee jennaan warra Finfinnee kana bulii torbaan lamaan keessatti haadharrarree Finfinnee lafa teena ta'uu naannoon Oromiyaa isii bulchuu akka qabdu itti garsiisuu dandeenya. Jarri tuni wanti irra martee dubbii nu barbaaddi. Dimokiraasiin beektu. Dimokiraasii kadhannaan hin beektu. Fedhii fi nurra fe'uu barbaaddi. Oromoon ka qabsaa'eef diktaatera ofirraa buusee seera darbe gaafa dheengaddaa qotanii parsentii 75 mootummaa isaaniitii galchan sani ofitti deebisuu akka hin qabsaanne itti mul'isuu qaban. Qabsoon ka qabsaa'ameef dimokiraatawaa ta'uudhaaf ummanni Oromoo lafa ifiirratti waan ifiirratti ofiin murteeffatu malee lafa Oromoo dhuftee ati teettee afaan maan jedhanii yeroo duriisanii nama wayii afaan si'ii qopheessitee abbaan fedhe Oromoo bulcheettee yaada akkasii ololuufi miti Oromoon ka qabsaa'e. San ofitti deebisaa seera atseeotaa san ifitti deebisee Oromoon qabsaa'e hin jiru. Oromoon aadaa qaba. Aadaa waan qabuuf gaafa isaan alaabaa fi qabatanii waan fedhan lafa Oromoo irratti aanu cadhisee kabaja namaaf waan qabu ilaalee jira. Jarri tun kabaja waan hin qarreef dhuttee nu tuttee jirti hadha. Dhuttee waan nu tutteef kabajan beektu kabajan qabdu. Aadaa isiitti kana. Aadaan qabne eessaa fuuti? Waan qabdu waan qabanu qabatanii fincaawaa jedha. Warri beektaa? Jarri tun waan qaddu qabattee gadi baate. Finfinnee keessatti gaafa siin waan feete gootu darbitee Adaamatti dhuftee gaafa siin wagootu lakki nuti naman tudhnu jedhee Oromoon harka maratee laala. Jeequmsaan kaasuu kaayoo jeequmsaan qabnu nuti. Isiin garuu nu jeequu barbaaduun isii tokko garaan qabdu, humnan qabdu, homaan gootu. Barattee jirti harka nama biraatiin ibidda qabatu, harka fiitiin ibidda hin qabdu jarri. Kun beekamuu qaba. Jarri harka Oromootiin ibidda qabataa turte. Bara atsee isaanii salliteete. Ammallee ibidda qabatuu barbaaddi.
wana namatu qaba Oromoon bitaa mirga jiru bayanii adda bilisummaa Oromoo dhaaba tokkocha Oromoo barii itti bayanii akkasii matan barbaada alaabaa ofii qabatanii eenyus eeyyama gaafatu hin qaban eenyus eeyyama gaafatu kadhatu hin barbaan mana keenya keessatti lafa teenya irratti lafa teenya muti naannoo isaanii dhannee akka nu isaan kabajnu kabajuu malan kabajan beekanu kana dhaamsatu barbaada ulfaadhu wayya manaaf feerteef fayyaa ta'e ilma ko fayyaa ta'e aayye fayyaa ta'e jira nana dhaamsa gabaabduu kanatti aansee kan hin jechuu barbaadu keessumatti warri abbootii kiristaanaa kan islaamaa kan waaqeffataas ta'a abbootii dura buutota islaamaa dura buutota kiristaanaa oromoo dura buutota waaqeffataa yeroon kuni yeroo qaxxaamuraarra geenyeerra yeroo murteessaarra geenyeerra ilaa har'agaa oromoon kan inni isin ilaalu har'a oromoon isin ilaalaa jira ilaa kanaan dura waa'ee bilisummaa saba isaaniitiif walabummaa oromiyaatiif dhiiga baay'eetu dhangala'e oromoo kiristaana keessaa kan hin beeku baay'een isaanii kan reebaman kan lubbuun isaanii darbe kan mana hidhaatti qeensa irraa buqqa'aa ture keessumatti warra akka luba guddinaa tumsaa akka abbaa kootii dafaa jammuu akka luba olaanaa lamuu akka luba addaamuu nyaaroo yeroon lola kana wal'aansoo kana jalqabnu waggaa 40 dura namoota nu wajjin hidhaatti namman namoota biyyaa ari'aman namoota biyyaa badan makkaana Yesuus keessa kan hojjetu akkuma jirutti diigame makkaana Yesuus maaliif itti amanan keessumatti yeroo sana faranjiin illee kalarik kan jedhamu nu duukaa dhaabate daanyee baa'isaa callaa daaqaa duree nagaasaa geetaachoo dureessoo namoota baay'ee kan kana keessatti miidhame kan maatii isaanii facaasanii baqatanii inni kaan Sudaanii inni kaan karaa Harargee Jabuutiitti inni kaan garaan kan faca'an jarri kuni amantoota waldaa kiristaanaa keessa warra hojjetanii kaan luboota kaan lallaboota kaan warra qonnaa keessa hojjetudha hammi kun qooda fudhatanii keessumatti karaa Sudaanii namni kan hundumtuu kan irra yaa'ee nagaadhaan ba'ee biyyaa baqate sana karaa kana warri hojjetan hundumtuu keessumatti warra akka namooti makiinaa oofaa nama dabarsaa turan warri akka Magarsaa fa'aa warra akka Dastaa Tasammaa fa'aa nama baay'eetu makkaan Yesuus keessaa qooda fudhate. Yaa jiran isinittan hima dhaggeeffadhaa. Ilaa har'a Oromoon karaa qaxxaamuraarra ga'eera. Eeyyee Daani'el lamarraa dhuguma. Baay'een isaanii dhiiga isaanii kan wareeganii kan hidhaatti dararamanii baay'een isaanii kiristaana keessaa kan ba'an musliima keessaa kan ba'an immoo inumayyuu dabilii sanaa ta'a. Qaadiin geggeessitoonni musliimaa obbolaan keenya warra akka Aliifaa warra akka Haayidarfaa warra nu wajjin tumamaa ture. Warra Harargeedhaa yaa'anii biyya osoo illee hin beekin Ambootti illee dhufanii sakrifaayisii kaffaluudhaaf lubbuu isaanii kennan nama meeqatu ture? Nama meeqatu ture? Warri kun hundumtuu isin yaadata seenaan haa ta'u malee har'agaa yeroo murteessaarra geenyeerra. Bakka murteessaarra geenye yaalmaan Oromoo har'aa keessumatti luboonni kiristaanaa Finfinnee jirtan luboonni kiristaanaa Oromoo naannaa ishee jirtan hin beektu warraan ittiin jedhu kun ilaa hin beektu iji Oromoo isinirra jira. Iji Oromoo isinirra jira gabba'aatii masqala keessan fudhadhaa wandaboo keessan uffadhaa wayyaa Oromoo uffadhaatii
abaa'oo simadhaa. Dhaqaa wajjin dhaabadhaa. Dhaqaa nu wajjin Oromoo wajjin identify of godhaa. Gochaa jirtu baay'een keessan gochaa jirtu. Baasaa jirtu kana hundumaa salphaatti hin ilaalleen garuu amma immoo moor gochuutu irra jira. Warri dhokattanii jirtanis gadi ba'aa. Hin sodaatinaa. Kun saba keessan nama keessantu miidhamaa jira barra. Warra isin itti lallabdan kuni bor maal jettaniitu masbakee har'a baatanii itti lallabdu. Maal sii goonee ittiin jettuun. Namni kuni osoo inni miidhamu gaafa inni wal'aansoo qabu yoo duran dhaabanne maal isinii goonee jedhu Kiristoosoo gaa Yesuus Kiristoosi kan inni du'ee fi dhala namaatiif du'e. Dhala namaatiif du'e dhalli namaa cunqurfamuun irra hin jiru jedheetu du'e. Miti akka jedhee du'e mini. Kanaaf duuma sanayyuu nattan isinoo ka'aatii nu wajjin dhaabadhaatii of agarsiisaa of mul'isaa hin baqatinaa. Ilmaan Habashaan sodaatinaa. Ilmaan Habashaa miti kan isin jiraachisu kan isinii wajjin deemu. Ilmaan Habashaa miti. Ilmaan Oromooti. Kan isin itti lallabdan afaan Oromootiin kan isin itti lallabdan Oromoodha. Kanaaf kana nu wajjin ishee hadhooftuu ishee mi'ooftu akka dhannamattan ishee hadhooftuu nu wajjin dhannamadhaan isiniin jedha. Faana warra kana hojjetee darbee duukaa bu'aa. Faana warra kana hojjetee darbee kottee isaanii faana isaanii duukaa bu'aati nutti agarsiisaa. Bira dhaabadhaa Oromoo bira dhaabadhaa Abaa'oo bira. Kanan isinii dhaama warri Islaamaas kanuman jedha isinis akka isin duukaa dhaabataa turtan nan beeka. Amma immoo gara caalutti duukaa dhaabadhaa. Duukaa dhaabadhaa jiran ka'a yoomal jumaa. Amma yoomal jumaa gaafa jimaataati. Jumaan kuni guddaadha. Kan guyyaa salaataati. Guyyaa Rabbi biratti xohaaraadhaani Rabbi biratti dhiyaatan fuula Rabbii duratti dhiyaatan rakkina keenya dhiyaa du'aayii nuu godha rakkina keenya hima. Hin dhagaa sallallahu alaihi wasallam inuma dhagaa inuma nu dhagaa gaafa Abaa'oon goluus wajjin ba'aatii dhaqaa simadhaa. Hundumti keessanii wal duukaa ba'aa wal bukkee dhaabadhaa. Warri waaqeffataanis akkasuma. Kanaaf wal jajjabeessaan isiniin jedhaa. Yeroo baay'ee fudhannee meebii nama tokko duwwaan gasha. Haaroon Qaasiin kun isee baay'ee na gaafatee mee nan yaalame amma. Yaaleetan fixadhaanis egaa dhimma hin qabaa. Haaroon Qaasiin declining godhee okay. Gadaa hundee Yoyyaa Yoyyaa harka fuunee akkam akkama boo jirtanii jirra kunoo. yaada bareedduu waa'ee Finfinnee irratti kennaa jirtan kana xiqqoo jechuu barbaada. Finfinneen Oromootu maqaa achi kaa'e maqaa qabna malee waan Finfinnee keessa jiru Oromoon hin qabu guutuun guutuutti. Dhugaadha. Kan dhabsiises akka hin qabaanne kan goosise keenyuma har'as waa'ee keewwata 39 walabummaan kaasee ture wanti sun jabeeffamuu qaba. Oromoon yoo jaalate biyya ofii yoo of danda'een jiraadha jedhee ba'ullee danda'a dhiisullee danda'a uummatatu murteessa san. Har'a garuu isaan garaa keessatti qabataniiti keewwanni 39 suni yoo achi hin jijjiiramu ta'e balaa guddaa dhufa kaansarii guddaatu nutti dhufaa. Kanaaf immoo falmiin keenya itti fufuu qaba jedhaniiti viidiyoodhaan haasanii turan. Inni kun ilmi Oromoo kun immoo waan kana dhaga'ee gurra isaatiin callisuun ofirratti bal'inaan waan kana yaaduun hanqina waan qabnuuf odoo jarri maaliif miidiyaan baanii waan kana dubbachuu danda'an? Yoo miidiyaan dubbannee uummanni kun maal akkamitti fudhachuu danda'amee hin ilaallaan jedhudha isaan qabatanii gabbaan. Keenya kun wanta dalagan hunda fidaniitiin nuun tuqanii ilaalu. Finfinnee keessatti gamoon ol ijaaranii jiru ilma Oromootii miti keessa jiraatu Habashaaf Tigreedhaa keessa jiraatu
abbaan qabeenya as keessatti isa abbaan hortee ilma Oromoo tokko achi keessaa gamoo tokko hin qabu. Garuu maqaa Finfinnee jedhu qaba. Handhuura Oromiyaa ta'uu amana. Dachee Oromiyaa kana keessatti Oromoon biyya ofii ijaarratuu fi saba ofii daangaa hundaan tiifachuun mirga guutuu qabas immoo socho'uus danda'a humna guddaas qaba. Kan dhorgisiisee waa tokko qofaadha. Yeroo keenya ol jedhee deemee dhaabbachuu fe'u keenya kana gad deebisuu dhiifnee diina achii qabeenya keenya saamu har'a bara Finfinnee keessatti bara hospitaala tokko hin qabnu. Har'a mana barumsaa takkitti achitti ijaarsiifnee bara. Ishiyyuu waltumiinsa meeqaan manni barumsaa sunuu baname. Har'a Finfinnee maqaa Oromootiin jiraatu kun gara ilma Oromootitti akka deebi'u ilmi Oromoo wareegama kafalaa ture sun yeroo isaan maastar pilaanii itti baafatan wareegama guddaa kafalaa turan. Har'a wanti sun karaatitti hafee Oromoon qabeenya Finfinnee keessaa qabu beekuu qaba. Oromoon dachee ilmi Oromoo tokko Finfinnee sanitti ol garee kan jiraatu beekamuu qaba. Har'a goota uummatee jiraatu isaanii abbaan fooqii isaanii abbaan daldalaa isaanii abbaan qabeenya guddaa isaanii. Kana kan nu goosise nummoo itti sochaanee yeroo diinni nutti as deemu. Lakkii lafti kun keenya. Lakkii daangaan kun keenya nuti ijaaratuu qaba malee ati nutti darbuu hin qabdu. Fuuldura hiriiruun nurra jira malee irraa dheessuun nurra hin jiruudha. Kan waboo irratti amma warri ilma Oromoo ta'ee nama isaa qabsaa'ee nama bosona keessa deemee rasaasa baatee saba gabrummaa keessa jiru kana bilisan baasa jedhee waggaa meeqa jaarraa meeqa godoo waan takka bu'aa takka irraa hin barbaanne qabsoo sabaaf jedhee manaa bahee har'a biyya isaatiitti yoo deebi'u simannaan Islaamas Kiristaanas godhan jenne wal faana hiriiranii fuula bareedaa akka namni hayyummaadhaaf gootummaadhaan isaan simatutti simachuu qaban. Kanaaf miti weellistoonni Oromoollee simachuu qabu waan kana adda godhee jechuudha. Maaliif qabsoo guddaa gaggeessaa turanii wareegama sabaaf kafalaa turanii hayyoota meeqa godoo qabsaan keessatti awwaalaa turanii wanti isaan godhan hundi waan seenaa ilma namaa keessaan baane dalagaa turan saba kanaaf bu'aa guddaa buusaa turan saba kana akka itti dammaqanii qabsoo har'a qeerroon asii itti ol dammaqe kana akka dammaqu kan taasise adda bilisummaa Oromoota kana beekuu qaba. Gocha wayyaanee har'a jijjiirama finnettee lafa dhiichiftu kana jijjiiramuma isaan fidan kanaayyuu adda bilisummaa Oromooti kan barreessetti agarsiise. Ka hojjetes itti agarsiise. Qabsaan akka qabsootti seenaniin wanti bu'aa qabu saba kana maali jedhaniiti bosona keessa deemaa turuu isaanii bu'aa isaan har'a ijaan keessaan qeerroodhaan argitan kana. Godoo isaan qabsaa'uu baatanii godoo isaan boolla tokkotti dhumuu baatanii sababa kanaaf godoo saba miidhamaa kanaaf bu'anii har'a tana bar godoo keessa buunee ilaallee nadhii gammadaa bareedaa goota san dhabnee bar qaama guutuudhaan du'ee jiraate hin beekne uummanni keenya har'a isaan dhufanii erga deebi'anii Finfinnee keessa taa'uufi miidhaan isaan deebi'an waan saba kanaaf barbaachisu har'allee qabsoon itti fufaadha. Biyya isaanii keessatti deebinee mirga karaa seera qabeessan qabsoofna jedhanii hin qabsaanii. Hoommoo akkuma warra kaanii laaftooppii kennatanii yookaan qawwee kennatanii galuu hedan malee qabsoon keenya daran itti fufuu qabaa simachuu qabnaa. Gootota keenya goonni Oromoo tokko goota. Erga saba kanaa hojjete erga saba kanaa qabsaa'e erga hayyummaa isaa mul'ise Oromiyaa bilisa baasuudhaaf qophaa'ee jira. Bilisummaa sanii immoo bira gahuudhaaf fuulduratti maaltu na barbaachisa duungoon fedhisuun bilisummaadha. Bilisummaa san bira geenye waa baay'eetu nurraa eegama. Wanti kun miidiyaadhaan haasa'u waa hedduu kumaatama. Tokko qawwee hiikachuu qabe. Tokko waraanni nu barbaachisu waraana tokko bichaadha. Oromoon mataa isaatiin waraana qabaachuu qaba. Biyya mataa isaa qabaachuu qaba. Kanatti amanuu qaba. Anar dhala guddifachuu hin dandeenye bara akka ilma bosonuu jalaa ajjeessaa jiran. Haati garaan madaa'etti manatti haadha takka jalaa ilmoo meeqa fixaa jiran. Isaan kan oolchuu hin rafnee jirraan dammaqnee dammaquu qabna. Hin bilisoomne biyyatti ilma koo si'a tokko ilma koo ilaa jiran warri natti dawwaltanii booddee naa bilbilaa piliis callumeedhaa dhaggeeffadha moobil foonii irraa naasaa jira itti fufi ilma koo. Yaanni Oromoodhaa ta wanti gargar nu facaasu ilmi Oromoo tokko dirqama Oromummaa qaba hundumaafuu jechuudha. Ebaluun sun maa qabsaa ebaluun kun maa qabsaa jechuu dhiifnee ani Oromoo ergan ta'ee ofitti amanee sabni koo na dhiibuun qabu. Maaliif dirqama qabna waan ta'eef isaanis dirqama kan fudhatanii bosona keessa deemaa turan. Gaafa manaa ba'an bar
saba kanaa wareegama lubbuu kafalanii ba'an. Yoo duune yoo jiraanne yoo bilisoomsine jedhaniiti ba'an. Har'a isaan Oromiyaatti deebi'uun isaanii waa tokkoof deebi'an. Maaliif biyya namaarra deemanii qabsaa'uun hin danda'amu jedhanii odeessaa turanii har'aan dhuma Oromiyaa keessatti deebinee qabsoofne jedhanii galan. Isa kanaaf immoo simannaa fuula nagaatiin, fuula jaalalaatiin, fuula goonni tokko itti simatamu yoo simataman qabsoo itti fufuu danda'u jarri kun. Qabeenya ofii dhiisanii, jireenya ofii dhiisanii, maatii ofii dhiisanii, lubbuu ofii wareegama kafaluudhaaf saba kanaaf galan. Har'a Oromoon ka'aati simadha jechuu iyyuu hin barbaachisu. Mataa keetiin ol jettee maaltu na barbaachisa? Waraana koo simachuun anaaf kabaja guddaadha. Waraanni tokko bar kabaja qaba saba tokkoof lolaa jira jechuudha. Saba gabrummaa keessa jiru. Biyya bilisoomte yoo wal bira qabnee ilaalle biyyi keenya bilisummaa keessa hin jiru. Gabrummaa isa dhumaa du'aa keessa jirra. Qeerroon akka ol bahee dubbate akka hin dubbanne afaan qabu. Inni kun bilisummaa miti. Oromoo waan gaafachaa ture takkaa ishiitiin bichaa miti. Gaafiin hiree murteeffannaa uummanni Oromoo barbaadu sun maaliif barbaachisee uummanni Oromoo jaarraa hedduu gaafachaa ture? Inni kun beekamuu qaba. Inni kun bakka hin beekamnetti Oromoon bilisummaa keessa hin jirtu gabrummaa keessa jirti. Maaliif kalees hiree fi murteeffannaa abbaa biyyaa ta'uudhaaf hiree ilma namaatii barbaachisu. Bilisummaa jechuun bilisummaa qaamaa godhan ta'an bilisummaa sammuu barbaada Oromoon akka biyya san keessa dhalataa tokkootti waan fedhe hojjetee waan fedheen jiraachuu mirga qaba. Garuu nu akka jiraannu biyya san keessatti yoo dubbannu qaana'aa yoo gaafannu deebii dhabaa yoo reebamnu ajjeefamaa hidhamaa dararamaa kun marti maalirraa dhufee akka nama baqatee biyya biraarraa itti dhufeetitti jiraachaa irra jechuudha biyya abbaa keenya irratti jechuudha. Maaltu kana godhe? Gabrummaa kana ofirraa buqqisuu qaba Oromoon. Qabsoon hin jalqabame malee dhuman qabu ganaadha. Tabira ga'uuf deemnutu ganaa ulfaataadha. Maaliif tadhiitamaa turre itti barree jira itti dammaqnee irra dhiitamaan jira. Maaliif dhiitama mirgi kiyya kabajamuu qaba jennee erga ofitti fudhachaa turre isa san har'a mirkaneessuudhaaf bilisummaa bira geessee wareegama asiin geette kana dhalootatti waan achi dabarsuuf deemtu waan boonsaa boru dhaloonni hojii biraa akka hojjetu hojii dabalataa gabrummaa akka hin hojjenne yoo barbaade qabsoo walirraa hin cenne itti fufuu qabda. Qabsaa'uu qabda. Waraana kee simachuu qabda. Warri Abashaa kuni warra lafarraa nu fixuudhaaf qophaa'edha. Wantoonni isaan godhanii na yaama jirtu. Jed. Itti fuf. Yaa warroonni amma Abashaa kuni wanti ilmi Oromoo tokko hojjete harkaa fashaleessuudhaaf afaan kee aadaa kee eenyummaa kee akka gad xiqqaatu akka namaa gad taatu si godhan jechuudha. Har'ati bar alaabaa ol qabdee deemte malee Finfinnee keessatti mirga guutuu ol qabdee deemaa jirtu. Ilmi kee du'aa jira, obboleessi kee du'aa jira naannoo garaagaraa keessatti. Guyyaatti yoo xiqqaatame kan maqaan isaan beekamu tamaniidhaatti kumaatamatu jira jechuudha. Inni kun maali? Nutu bilisummaa bira dhaquudhaaf yeroo deemnutti karaatti nu dhaaban waanjoo kenna deebisan walitti guduunfan. Isa kana cabsuu qabna harqoota gabrummaa kana. Ilma keenyaaf hin ta'u sirni mootummaa biyya san keessatti sirni wayyaanee fi sirni biidiyoo biyya san keessatti kan sirna biyya san bulchuu hagarraa jiraataa ture jaarraa 20 dabarsine kan ummata Oromootiin ta'u sirni sun nu barbaachisu. Sirna dimokiraasii qabna nu sirna gadaatiin bullannu sirna eenyummaa namaata addunyaa mirkaneessite qabna nu of bulchuu dandeenya. Oromoon akka Oromoo ta'e garuu hirkattummaadhaan buluun barbaannu maachinu. Hirkattummaan nu ga'ee jira kan yeroo biyya keenya ijaaran kan yeroo isin akka ilma Oromoo tokko maaxalate akka haadha jala ajjeessan bar biyya san keessatti nam tokko bar yoo dhalate maaxalatee jedhaniiti sila nagaadha maaxalatee gammadan isaan maaxalatee ilmi kun jedhanii ajjeessan kana kan godhaa ture gocha sirna darbee san qabatanii as tarkaanfatan waan ta'eef isa saniif ammallee madaan adda addaa nutti hooqan. Oromoon bar calii calanqoo fi aanoleen gaafanne bar gumaa san hunda gaafa harka calanii akkasitti harma ciraa turan san tokko isaan madaa hooqaas nutti fidan. Gaafa tanitti siidaan dhaabachuu qabu jedha. Gaafa kaanitti afaan gad xiqqaachuu qabu jedha. Oromoodhaan wanti isaan gaarii yaadan tokkollee hin jiru. Gizeen waan keenya hojjetachuudhaaf ol jenne yeroo qabsoodhaan illee agarsiifne garuu isaan madaa nutti hooqan. Madaa nutti hooquun kun bar ofitti kaasaa jiran jechuudha Oromoo. Godaa afaan qabatanii akkuma qabeenya Oromoo saamaa jiraatan mataa gaccabsatanii akkasitti saamuut isaanii wayya malee ifaan ifa ba'anii ol dubbatanii miidiyaadhaan of beeksisaa deeman. Oromoon akka itti dammaqee mataarra isaan deemu beekan. Kana jechuun barbaada galatoomii jaalakko waan naffeerti. Fayyaa ta'e galatoomii boo. Mee
Horii bul. Jiraa hundee hin jiru. Jiraa hundeetu na gaafataa ture jedhi gaa. Ciao. Jiraa hundee kuteera natti fakkaata. Yaa keessa na Fayyaa ta'e baasi galatoo ilma koo fayyaa hedduu ta'e. galata. Okay. Jara nana galatooma namni har'a qooda fudhatan kuni yaada gaarii wal geeddarre kana sheer godhaagaa of eeggannoo gaarii godhaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u warra kan biraan immoo warri guyyaa keessanii eegaltan immoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u galatooma nagaadhaan.